Shama harka fuunee daawwattoota ardii miidiyaa neetwoorkii oduu keenya kaamaa eegallee jirra. Itti gaafatamaan paartii badhaadhinaa damee Oromiyaa obbo Fiqaaduu Tasammaa waa'ee icciitii seenaa aanoleef calanqoo irratti seenaa hin jirre yookiin seenaa hir'uudhaa kan barreeffamaan hin jirre hibboof walaluudhaan darbe jechuudhaan dubbii kana fakkaatu dubbate. Seenaa biyyattii fi uummata Oromoo irratti seenaan uummata Oromoo oduu fi akkasumallee hibboodhaan daddarbaa ture jechuudhaan sadarkaa seenaa uummata Oromoo qabsoo Oromoo xiqqeessee argameera. Akkasumallee seenaan aanolee fi calanqoo seenaa guutuu miti jechuudhaan seenaa uummata keenyaa gadi buusuudhaan ibseera. Jechuun uummataa yookiin hawaasa tokkoo ibsuudhaaf jecha tartiibaan kan katabaman yookiin kan galmaa'an maal inni waan jedhu kaasuu barbaada. Seenessa jechuun narration jechuudha. Seenessa jechuun eenyummaan waloo uummataa yookiin hawaasa tokkoo ibsuudhaaf jecha tartiibaan kan katabaman yookiin kan galmaa'an aadaa fi naamusa hawaasichaa bal'inaan aadaa fi naamusa hawaasicha biratti bal'inaan fudhatama kan argate seenaawwan taateewwan qabatamoo fi qabatamoo hin taane tangible and intangible du'aawwan jechuudha. Yookiin maalummaa fi eenyummaa namoota hawaasaa yookiin saba tokkoo yookiin biyya tokkoo maal akka ta'e hubannaa kan uumu jechuudha. Akkasumas uummata keessatti walooma yookiin garaagarummaa uumuudhaaf kan kakaasu kan dammaqsu seenaa biyyaa kan durii kan ammaa fi abdii fuula duraatiif gahee qabu hunda akka daawwitiitti kan itti ilaallu jechuudha. Addunyaan nuti bu'aa seenessaa jechuudha. Wanni gargaaridha jedhu kun amma dubbatamee fi amma naarashee hojjetamee wantoonni biraadha jennee ilaallu kun amma dubbatamee fi amma diskaayiib ta'ee fi amma seeneffamee we are the result of the narration jechuudha. Rakkoon biyya keenyaa amma argaa jiru kun the result of the past narration. Kanaaf gabaabumatti seenessa jechuun imala boqonnaa siyaasaa, diinagdee fi hawaasummaa kan darbe kan ammaa fi kan fuula duraa hawaasa tokko yookiin uummata tokko yookiin biyya tokko kan itti ilaalu miidhuu ilaalcha jechuudha. Seenessi tooftaa garaagaraan darbuu danda'a. Seenessi maatiidhaan darbuu danda'a. Oduu durii, hibboo, amma jedhamee kan darbu kun yoo ilaallu abbaan ijoollee isaatiif galgala ta'ee amma bal'inaan nama akka godhan beekamu oduu duriitti oral history jechuudha. Seenaan biyya keenyaa kan saba keenyaas baay'ee kan barraa'e miti. Yoo barraa'es gahaa miti. Bal'inaa fi kuufama seenaa guddaa qabu wajjin jechuudha. Akkasiin darba jecha. Lammaffaa manneen amantaatiin darbuu danda'a. Manneen barnootaatiin darbuu danda'a. Miidiyaaleedhaan darbuu danda'a. Dhaabbilee siyaasaatiin, jaarmiyaalee siyaasaatiin darbuu danda'a. Tooftaa kana hundaan darbuu danda'a jechuudha. Seenes qabiyyee isaatiin iddoo lamatti godhamee ilaalamuu hin danda'a. Tokko seenessa qeenxeedha. Specific narration kan jennu. Inni lammaffaa seenessa orooti meettaa narration kan jedhu yookiin master narration kan jedhu. Seenessa qeenxee jechuun hawaasa tokko keessatti bakka bu'oota yookiin wantoota yookiin taatee guyyaa qofa irratti hundaa'ee hubannaa uumuudhaaf seeneffamu jechuudha. Fakkeenyaaf seenaa Oromoo keessaa seenaa qabsoo fincila garbummaa irratti godhame keessaa kan jeneraal Waaqoo Guutuu qofa fuunee yoo ilaalle yookiin kan jeneraal Taaddasaa qofa fuunee yoo ilaalle yookiin kan Ilmoo Iltuu qofa yookiin kan Bakar Waaree qofa yookiin Calii Calanqoo qofa yookiin Aanolee qofa fuunee yoo ilaalle seenaan sun seenessi sun seenessa qeenxeedha specific waan ta'e irratti hundaa'e jechuudha. Seenessa waloo nu jennu hawaasa tokko karaa marii barsiisota leenjii barsiisota jechuudhaan waa'ee seenaa irratti itti gaafatamaa yookaan qondaalli bilisiqinnaa kun yaada seenaa uummata Oromoo xiqqeessuu fi faalleessu kana
haasa'uudhaan akka waan biyyattiin dhimma kanaaf jecha wal dhabdee fi wal diddaa keessa galteetti kaasuudhaan seenaa ummatichaa xureessuuf yaaleera. Oduu gama biraatti aanga'oota ministeera haajaa alaa dabalatee jilli qondaaltota Ameerikaa garaagaraa of keessaa qabu Finfinneetti muummee ministeera Abiyyi waliin mari'atan jedhame. Muummee ministeera Abiyyi gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa US Ambaasaadar Maayik Hamarii fi US State Dipaartimentii irraa ammoo moolii fi waliin dhimmoota naannoo qaxanaa adda addaa irratti mari'achuu fuula X yookaan Tiwiiterii irratti barreessan. Jilli kun dhimmoota akkamii irratti akka bal'inaan mari'atan ibsi bal'aan kenname hin jiru. Garuu dhimmi waliigaltee ulaa galaanaa Itiyoophiyaan Somaalilaandii waliin mallatteessite naannichatti muddama uumeera. Ameerikaanis gaanfa Afrikaatti jeequmsa biraa kaasaa yaaddoo jedhu qabdi. Maayik Hamar ammoo gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa US ta'uun kan hojjetaa jiran yoo ta'u naannichatti nageenya fiduuf carraaqu. Dabalataan akkuma marii nagahaa mootummaa Itiyoophiyaa fi TPLF gidduutti milkeessan waraana bilisummaa Oromoo fi mootummaa Itiyoophiyaa gidduutti marii nagahaa jalqabe milkeessuufis nama adda durummaan socho'aa jiranidha. Ibsa torban darbee US State Departimentiin baaseen xiyyeeffannoon jila kanaa yaa'ii gamtaa Afrikaa akka tahe kan ibsame ogguu ta'uu turtii isaaniitiinis qondaaltota mootummaa Itiyoophiyaa wajjin dhimmoota adda addaa irratti ni mari'ata jedhame. Waggoota dabran keessa Finfinneetti deddeebi'aa kan turan ministeera dhimma alaa qondaala dhimmoota Afrikaa kan ta'an moolii fi akkasumas gaanfa Afrikaatti ergamaa addaa Ameerikaa Ambaasaadar Maayik Hamar jila kana dursuun Finfinnee galaniiru. Kana dura ibsa waajirri dhimmoota alaa Ameerikaa baaseen moolii fi turtii isaanii Finfinnee kanaan aanga'oota Itiyoophiyaa waliin dhimmoota waloo fi naannichaa kaasuu ni mari'atu jedheera. Oduun keenya karraaf qabanne kanumaa. Warri gara Abdii Miidiyaa Neetwoorkii haaraa dhuftan sabiskiraayib, laayik, sheer gochuudhaan maatii Abdii Miidiyaa Neetwoorkii ta'a. Oolmaa gaarii qabaadhaa.